Kookii teenya haadhaa fi abbaan keetis amantii takka hordofamoo amantii adda addaati? Kiristaanuma isaan. Firoottan kee keessa namni amantii islaamaa hordofu jira? Lakki. Atiitu seenaa ta'e akka Oromoon bara kana seenaa taatee muummee ministeera arganne. Seenaa ta'uu danda'a maatii ta'e keessa. Masha Allah. Akkam jetta Muhammad? Anis Oromoodha. Araba si godhuuf, Amaara si godhuuf hin deemnu, saba biraa si godhuuf hin deemnu. Sabuma irra dhalatte kanarra jiraattee sabuma kanarra duutu. Waaqayyoon Oromummaa sirraa hin fudhatu rabbiinu. Nutis Oromummaa sirraa fuunee Araba si goonee waan si godhuun amantiin tan Arabaatii miti. Waliigallee kitaabni kan Arabaatii miti. Yesuusis sabarraa dhufe qaba. Nabi Muhammadis sabarraa dhufe qaba. Amantiin tan Rabbiin namaa kennu. Sabummaas tan Rabbiin namaa kennu. Dhiiraas Rabbiitu nama godha. Shamaraas Rabbiin nama godha. Oromoos sabaa sablammoota hunda gosoottan adda addaa. Akkuma Yesuus Kiristoos gosoottan keessatti argame gosoota 12. Atis gosa Oromooti, gosa Yihudaa ta'uu hin dandeessu, Araballee ta'uu hin dandeessu. Bitachuus hin dandeessu. Ani bagara Islaamummaa Rabbis jaalachiisee tole egaa inshallah gara shahadaa deema. Islaama jechuun Rabbiif masakamu, Rabbii tokkoof bitamu, Waaqayyoo tokko malee kan haqaan gabbaramu, isa malee hin jiru. Waaqayyooliin kan haqaan gabbaraman mukaas ta'innaa, ergamoota ta'innaa, malaa'ikaa ta'innaa, ilma namaa ta'innaa, uumama adda addaa warri waaqessu, bineensota waaqessu baay'eedha biyya lafaa kanarra. Amantii hedduu jira. Amantii tana keessaa tan dhugaa amantii Islaamaa qofa. Suuraa Quraana sadaffaa lakkoofsa 19 inna diina indala Islaam. Amantiin dhugaadha Islaama qofa kan jedhu kitaaba keenya. Wangeela keessa asirraa bahii gaafadhu ammallee. Kiristaanni amantii kan jedhu takka ijaan hin argine nillee namnu argisiisan jiru hin jiru. Iyesuus kiristaanummaa lallabuun ture. Waaqayyoof masakamuu ture, fedha Waaqayyoon raawwachuu ture, Waaqayyoof sagaduu ture, karaa Waaqayyooti amma dhugaanis jireenyinis anaan malee gara abbaatitti hin dhaqxan jedha. Dhuga barsiisa, seeraa feera Waaqayyoo barsiisa, karaa Rabbii barsiisa, ergamaadha, garbicha Rabbiiti, ergamaa saba Israa'elii warra akka hoolotaa badan seera abboomii Musee dhiisee warra sana gara ifaatti yaamuu dhufe Yesuus Kiristoos. Gara shahaadaa deemnaa qophooyte duraanuu Islaama fakkaata. Namni si amanu hin jiru. Mee guyyaa kan murteeffatte Islaamummaa tanaan fudhadheette edamoo, kalemoo, torbaan dabremoo, biyyattimoo, biyyumaan baa kanatti. Erginni yaadu jalqabee tureera garuu haaluma naannoo janneen callise malee. Ayyo inshallah. Haadhaa fi abbaa keetiin mari'atte yeroo garii namni maatiin mari'ata, maatiin sodaata. Yeroo na dhageenillee rankaa jenne jira garee. Maatiin garii nama deeggarti, amantiin ta'a abbaatis hin jetti. Haadhaa fi abbaan maatu waan ati jaalattis hin jarmente. Gariin biyyatatti gaafa deebite sirraa hijaa haaluu baafata na jedhan. Gaafa asit deebite sirraa kafallaa jedhanis baay'eedha. Rabbi si haa gargaaru. Amantiin kan Rabbiiti inshallah. Gara Islaamummaa deemna. Ijoollee suuta be quiet. I'm talking to somebody. So inshallah gara shahaadaa deemna. Harka tokkicha kee Muhammad fudhadhaame. Baay'ee. Quba tokkicha kee kan akkana tolqabe Waaqayyo Iyesuusu gara Waaqaatti ilaalee Waaqayyo masar Waaqni Waaqarra jira yoomiyyuu lafan dhufu biyya lafaa. Inshallah Rabbi siif haa laaffisuu na jalaa jetta. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Ani ragaan baha Rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Rabbiin tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis garbicha isaatii fi ergama isaa kan xumuraa ta'uu nan dhugoomsa. Isa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbii miti ilma Rabbiitiisi miti ilma Maryam garbicha Rabbii fi
ergama Allaha Laha kan saba Israa'el duwwaaf kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa nan dhugoomsa. ergame ta'uu isaa nan dhugoomsa. Guyyaan xumuraatis ni dhufa jee nan dhugoomsa. Guyyaa xumuraa hin dhufa jee nan dhugoomsa. Ibiddinis ni jira. Jannannis ni jira jee nan dhugoomsa. Jannannis jira dhugoomsa. Yaa Rabbi warra jannataa na taasisi. Yaa Rabbi warra jannataa na taasisi. Islaamummaarra na jiraachisi. Islaamummaarra na jiraachisi. Isiirra na ajjeesi. Isiirratti Islaamummaarratti Islaamummaarratti na ajjeesi. Isiirratti na kaasi. Isirratti na kaasi. Allahu akbar. Masha Allah. Koki ما شاء الله Baka sillaasa jala Rabbi si baase. Waaqa sadii. Abbaan kadhadhamu.